dhiifaman gaafadhee itti dhufte maal jetta kaati namanne ergee jette laal bakka amma dubbiin irraa kaateen isin hima namanne ergee dhiifama naa godhaa hin jiru namni isii ergees hin jiru okay abdii fi dabbaal ol baaniiti haya nama si ergeessan nuufidii jeen abdiilleen yoo akkas ta'e malee dhiifama siin goonuu jeen waan dogoggoruu baadhe dabbaalillee maal jeen yoo ati nama akkasiin jee fiduu baatte sin dhiifnuu jeen laal yoo ati nama gartee dhiifama si gaafate ummata nama arrabsijee argee fi gartee arsii arrabsijee nama si erge yoo si hin finne ati nuti sin dhiifnuu jeen dabbaalis achirratti ijoollee gadi baaftee jechuudha wanni itti walitti bu'ames kana namni micciyootan erga hin jiru miyyoon tun nama waliin fixuu deemtiidha amma namni hundi kaasee jiru laal jara keenya wanni isin hubachuu qabdan aan amma akka kiyyatti aan amma akka kiyyatti aan amma walitti mataa kiyyatti nama biraan beeku. La dhageeffadhu Kadir dubbii bitattee meeqa dubbii namaa. Atin turre beektaa atin turre afaan uummata dammaasi qabe duratti jala ture sii galee maaliif waan beektu osoo addan baafatin ati Kadir nama guddaa duratti mana dabbaalitti abdiidhaan qoricha itti gootanii akkana nama jahaan gootanii mucayyoo akkana gootanii jechi akkana afaan kan keetii bahu sirraa ni eegama waan hin hubatin irratti maal jedhaa turte ati afaan lama maa dubbatta miidiyaas argaa. Marzi itti gootanii mucayyoo ziirii itti gootanii nama meeqaan achitti saltanii maal gootanii jedhaan turre afaan kee kana. Haaloo saalan. Waan bareeda goote. Okay. Gaafisiif hin deebisanaaf ni eeggata? Dubbadhee sin eeggadha. Okay. Tokkoffaa irratti anaatiitu laal dubbiin bakka irraa kaate. Silaanii fi ati yeroo san wan laal jara keenya. Arraanni arrabee boruu gogoga. Tokkoffaa irra wanni hubachuu qabdan. Ani abdiidhaan waan hin barbaade fatiidhaa fi abdii waan hin barbaade yoon hin jee arsiidhaan waajee miti yoo rabbii isinuu hin sodaatan arsiin ummata miliyoona 100 oromoo harki caalu arsiidha aboo ifi isinii fi arsii wal bira hin qabatina arsiin dhiiraa fi dhalaa qabdi ani haati warraa kiyyaa arsiidha gosa kabajamtu irraa fuudhe arsiin soddaa kiyya ila dhaggeeffadha gosi arsii jechuu kiyyaa beekadhu arsii jechuun arraan tan haati warraa kiyyaa deeseeti ulmaa jirti dhaggeeffadha. Deesee jechuudha. Deesee ilmoo naa qabdi. Arsiin eeysuma ijoolleeti yaadda. Allahu akbar. Maashaallah. Aamin galatoome. Dhageeffadhaa. Kanaafuu gaafa ani waa jedhu anaa fi fatuu shayii fi abdiin micattii qoricha nyaachisanii miti hin godhanillee yoo jedhe nama biraatu. No, amma fakkeenya amma darawii hamzarra kaa'e. Nani bartuun dubbata ka. Atama dubbatte nam dirqama arsiin qofti dubbatu. No abdii sarrakoon qabu. Dara dubbadde dara dubbanii sarrakoon qabu. Itis okay. Natu argate dubbii Kadirnatu argate dhageeffadhu. Kadir kiyya. Ganda namaa arrabsuun gosa namaa arrabsuun yookiin ammoo amantii namaa arrabsuun eenyuma birattuu waan bareedaa miti. Akkasi. Adurreen ni dhokatti ilaalaal. Adurreen ni dhokatti duwidii ni mul'ata jetti Oromoo yeroo ammaa. Garuu wanni ati beekuu qabdu Kadir. Mucayyoon tuni gaafa kaleessa gargaaramtu akkuma jette waan harargee taatee fi miti akka namummaatti. Okay. Doombir bakara biratti hin daddu waata qofaan si gaafadha. Please. Afaan kee dammaa si dibe rabbii jedhi waa si gaafadha. Waata ka si gaafadha. Rabbiif jecha baru wahii si gaafadha gara biran narraan tarin. Ani doombirii yoo waa jedhe doombirii fi baalii yoo walirra qabee waan barbaade jedheen baalee waa jedheen jaama. Ila dhageeka. Mena dhageeka. Baalee waa jedhee jaama yoo sii fi baaliyyoo walirratti qabee ani karaa gaafate. Ani sanitti deemaan jiru na dhagayyan bar. Ila takkitti tana naa deebise ka baruun barbaade naa deebise. La namaa waa jette malee akkasii miti. No doombir kiyya dhagee kaasa na dhageeka. Sii fi baaliyyoo naafeeti yoo warra ganne isin yoo na ragatta yoo ka'ani ka'ee yoo isin sii fi baaliyyoo kan walirra qabee tun ijoolleen takkasiiti. Ijoolleen tun baalagee akkanaati. Kun waan akkanaa godha yoo jedhe. Ani sii fi ganda kee wanni waliif fidu ni jira takkitti tanaa deebisa. Akkas kanumaan garuu barbaade kalaas itti fufi dubbiite. Hayyee galatoomuu waan gandaati miti abdiin haayegi. Hayyee ganda arrabsee jedhamu jaraa. Gaafii isaa sii deebisu. Dubbii mucayyoo tanaattu adurreen ni dhokatti duwidii ni mul'atan an jedhe mucattii amma fakkeenyaaf reefu seentee intalli baadiyyaallee waa'ee harargee maqaan dhahinaa jette.
ammallee atillee waa'ee harargee uummataa maqaan dhahina jette. Fakkeenyaaf siin jedha obboleessa kiyya. Ayyee. Kaleessa mucayyoo tana gaafa fidu fatishaan fa'allee abdiin fa'allee akka namummaatti gaafa gargaartu waan harargee taateefi miti. Rakkataan arsii keessallee kutaa mara keessa baay'ee jira. Rabbi wali fide sababuma sanii wal gargaaranii achii walii gahan. Garuu dubbiin eessatti bade beeytaaf Kadir dubbiin ila dhugaan rabbii mul'ataadha. Dubbiin gaafuma mucattii gadi baasanii waa himachiisanii jedhan akka gaddummaatitti deebi'anii mucattii san fudhachuu eegalalla. Maal viidiyoodhaan lafa jira wanni martuu akkuma agartee san. Mucattii tana osoo namni waa hin godhin gaafa ijoolleen tun gargaartu osoo nam tokkocha akka gandaa hin dubbatin as deebi'anii mucattii gaafa fuudhuuf jedhan akka nama namni gandummaadhaan miidhee badii mucayyoo sanirra dalagee fitnaa godheetitti ummata keessan birrii teessan funyaan irratti isin dabbina jedhanii gargaarsi jazaan sun marti dhaabbatee gandatti deebisan dubbii. Gaafa san akka atarra jette kana jarana namni nama gargaare namummaadhaaf nama gargaare gandummaa fi miti dhiisa mucayyoo saniinillee taharra mucayyoo jirtu tana gaafa isin gabbaatee kutaa ganda guutuu xiqqeessuuf deemtu san mucatti kaleessa namni si gargaare namummaadhaaf malee gandummaa fi miti dhaabadhu namni jedheen hin jiru. Waa meeqa jedhame waa meeqa darbe kan irra deebinee haasa'uu hin barbaannu Kadir. Har'allee nu maal jedhaanii jirra Kadirii fi eenyu Abdii fi Fatishaanillee waan dalaydan dhugaanillee rabbiin biraa hin baddu. Jazaan har'aa yoo harbaa dalagan kamsaa balbala namaa dhaabata dubbii tana keessa hin galinaadha. Garuu ammoo akka ati jette harargeen tuqinaa. Intalli baadiyyaa harargeen tuqinaani dubbii kaleessa silaa mucayyoo tanaaf yookiin ammoo jettanii kutaa maran xiqqeessinaa jechuu ka qabu isin ture silaa Kadir akka namaatitti. Wallahi nam tokkochi bar xiqqaa fi guddaan mucattii Mariyam jedhan kunoo intala tana wayita oseessisaniitiin mallaqa akkaawuntii kee bichaa nutti as kennadha jedhanii bar. Isin ummata akkanaati jechaa turan wallahi jala taa'u turre gara nama 7,800tiin. Xiqqeessaan akkasitti kutaa xiqqeessan. Xiqqeessaan akkasitti namni nama xiqqeessu garuu ani wallahi uf jibbe akkamitti namni nama gargaara. Sirriidha ijoollee harargee keessaa tokko gabbaanii akkamitti namni qorii keessa nyaati talbaa jechuun itti tura mucayyoo sani. Walaakin ammoo dhageeffadha. Wallahi jazaa har'aatitti ati yoo har'a waan argite asirratti haasoyite boru rabbi afaanis funyaanis deebisa waan ati afaaniin haasoyite. Mucattii sun osoo hin turin gadi hin turin akkuma mana kanaa kabajaadhaan baate osoo mana kanaa kabajaan hin bahin arrabni duubaan mana isii seente sanii isii dhaqqabe. Mafuuza maateetu suni waan isiin asirratti jettee arrabsite ija keenna gurra keennaan dhagaa jirra jechuudha. Walaakin ammallee maal jennaan nuti waan kana mara keessa iyyuu hin jiru ani waan gandaa keessa illee hin jiru. Abdii fi Fatishaanillee waan kalee irraa baradhaa namni ka darbe hin beeyne ka dhufullee hin beekuuti dubbii mucayyoo tanaa keessa harkan naqatinaa. Abbaan fedhe dhugaan keessan lafa jirti dhugaan teessan duraanuu mul'attuudhaati nama ija qabuuf nama dhugaa argu gartee dhugaan lafa jirti waan ta'eef amma dhugaan barbaadan hin jirtu tanumarra dhaabadhaadha wanti irra wal arrabsanillee hin jiru wanti irratti wal xiqqeessanillee hin jiru keessaa bayaa yaada jechuun jirra abdiidhaanillee ani gara biraa gara gandaa gara maalii san keessaa hin beeku garuu gandummaan kaleessa gaafa mucattiin mana sanii baatu gaafa mucattiin mana Dr. Mariyamii tanaatii baatu qoma dhawattee ol kaate gandummaan har'aa miti. Gaafa san abboo mucattii akka gandaatti amma birrii fuularratti sin harcaafna jechuun gayame jarana lakke akkasii miti namni tokko waliin hin jenne. Kanaafis hin jedha Kadir dhugaalleen lafuma jirti dubbiilleen haqa namni martinuu laalee arguudha Oromoon kutaa 11 ka Harargeellee ka gartee Jimmaallee ka Wallaggaallee guutuu nu ima arga ilmi qalbii qabu ima arga kanaaf dhugaa namuu osoo argu wal mormuun gaarii hin qabuuti namni Harargee Allah barakaatu mata qashtii mee xiqqishuu si dubbadha. Waalaikum salaam. Waan guddoollee dubbachuuf miti waan xiqqishuu isheen dubbadha. Wallahi nu amma jarana maqaan keenyallee tu sharriillee goonu. Raamzaa maaliif mana kee kana adabatti hin goone? Kadir dhiifama. Namni si buufne neetworkii yoo ta'e malee hin arga. Nam tokko si buufne. Wallahi okay yeah sorry. Wallahi namni si buufne. Nuti jechuudha beektanii wanti dabre gaafa san akka nama miidhaa guddaa irratti deemsisee akka nama nuti mana keessatti affannee waan biraa gochaa jirru fakkeessanii gaafsan
nurraa fuudhanii garuu kabajaan gaggeessan. Anillee fakkeenyaaf akka mataa kootti waan koo fudhadhe waan kiyya fudhadhee waan isii kennee fi kabajaan fuudhee kabajaan bakka isiin deemuu barbaaddu geesseen wal salaammannee addaan deemne. Egaa addaan deemne wanni waliin nu deebisu hin jiru. Yaani isiillee riskii ofii deemtee riskii ofii barbaadatti nulleen anallee mataa kiyyoo ta'e hojiillee yoo ta'e isiin na hojjettee na jiraachiftee yookaan ammaan nan geenne hojii fakkeenyaaf gaafsanillee akka nama tokkootti jechuudha. Wal qabee namni wal utubee waliin jiraachuun waanuma jiru jechaa fi kanaaf obboleessi kiyya Fatishaanillee gaafsan laalee bakki kun bakka micayyoo tanaaf taatu indalagatti yaa dalagattuu jedhee itti maatitti namni kun nama kennaa nama har'a immoo micayyoon akkaanuu akka maraanuu haa ta'u waan kana ummata Arsii kanatti dogongora godheen jira dhiifama yoo jette rakkoolee qabanatti hin fakkaatu eega gaafatte baga gaafattee jedhaniituma silaa gosti lammanuu jechuudha waan gaariidhuma jedhanii bira darbuu turan amma eega kana ta'e ammallee dubbii gara biraatti oofaa jirtan waan ta'eef ani obboleeyyan tiyya masalan Fatiillee ta'e Abdiillee ta'e ijoolleen biraa galteeti jirti waan kana keessaallee harkallee qabdullee hin qabdu mucaan galchina Sumaalee miti mucayyoon Oromoodha akka intala Oromootti achi kaate malee akka Sumaaleetitti miti gaafa dheengaddaa san Sumaaleedha jettanii hin callisne Harargeedha jettanii harkaan lafa qaba Harargee kiingi jedha jechaa turtanii namoonni gurguddaan namoonni silaa baay'ee kabajnullee kan waan san keessa hirmaatetu jira. Saniifuu har'a dubbii gara biraa garagalchitaniin oofinaati nu asumatti nurraa gadi bu'aa nutis mucayyoo gaggeessine waan irraa qabnu hin qabnu ammallee deebitanii ooftanii nutti as deebitanii ijoolleen akkanaa Fatiin akkanaa Abdiin akkana jettanii nutti hin garagalchinaadha. Asumaanuu jechuudha Abdiinillee Fatiinillee waan kana keessa abbaa harka keenya durallee fudhannee keessa galleerra ammas galaadha isiniin jedha ummanni kuuwwanillee nurraa gadi bu'aa waan fokkataa illee hin oofinaa isiniin jechuu barbaadeeti. Laala obboleettii teenya asirratti wanni ati dogoggorte tokko namni mucattiin maaliif agartee nama dhiifama gaafattii jee itti dubbate hin jiru. Yoo namni akkasitti dubbate jiraate nafida waliin ragannaa waliin itti dubbanna. Tokko isa kana lammaffaa namni waa'ee dhimma kanaatiin Arsii maqaa dhahee laadheedha dhageeffadha. Piliis Raamza baadiyyoo dhombir rabbiyyadhaan dhageeffadha abdiyyee. Namni argitee waa'ee dhimma kanaatiin Arsii maqaa dhahee kutaa Arsii kabajamaa maqaa dhahee dhimma micattii tanaatiin wal qabsiisee Arsiitu akkas godhe ka jedhu namni sila warri ijoollee xixiqqoodha. Warri argitee silaa waa beeka jettan namni akka kiyyaa keessanii namni argitee akka kennaa ka silaagaa nama duratti jira jettan yoo jiraate fidaadha nama san summa wallaahi isinii waliin boru ganama gadi bee dhukkee irraa kaasa. Amma sheeringi naa godha tokko isa kana. Kajedhe jira maarree. Hassan okay naaf iddaka sambar sima bira taa'ee ummanni kun ummata Israa'el kan jedhaa ture. Murtii guutuu si bira taa'ee maal jedha ummanni kun ummata Israa'el kan jedhu. Gadi rubbanna. Maal achi keessa artami? Ummata Israa'el ummata kana jedhaan turre wayitii isin abdiidhaan dhageeffadhu abdiidhaan jal'isii gajjettanii abdii dubbachuu argatanii gad darbitan. Ummata kana ummata Israa'eelaan duraanillee isinitti hime ummata rirmee kana hin jenne. Maatii keessa artaa maa jal'isi ganda tuqii maa jedhini itti dammoo abdiin rabbii jedhi baaliyyoo dhageessu ani namni ganda namaa tuqii fi namni amantii namaa tuqu diina kiyya hin jenneen isa bira taa'e rabbii jedhi. Wayita murtii guutoon akka jedhu san murtii guutoo jal'isi maan jedhin abdiidhaan abboo jedhe ina dhagee baaliyyoo dhagee achi keessa taa'ee murtii guutoon cinaa taa'ee eega inni dubbii fixate abboo an namni gartee ganda namaa tuqu. Diina kiyya namni amantii namaa tuqu diina kiyya waliin bishaaniin dhugu jedhee moo hin jenne rabbiin yoo argite bishaan arraanni arra ba'e boru goggogaa baaliyyoo jedhee moo hin jenne waan kana. Mee takkitti tana qofa jedhe. Lakki maqaa isaan ooftee jechuun ni turte Kadiiruun banna. Okay. Fakkeenyaaf anaaf Raamzaa yoo jiraate amma haati tiyya
sabu amma anaa jirami yookaan naafi nama lamaa jira saboo kun ummata akkamii yoo kun hin jaamne wallaahi ani ilma kijibaati kuni loqoda ani inni tarii yoo dhugaadha maqaa dhahee aaboluusanii je laalirra dhagee yoo maqaa dhahe namni kun maqaa qaba ilmi namaa tokko hancufa lafatti dhufee mucattii tana nama 8 gudeedan jette maal waan biraa maal gootaa asiini jeeqa asan seeni ja amma asiini ja asan naaf siifirraa deebisaa bar asan siifirraa deebisaa namni dhugaa beeku bar namni yoo dhugaa beeken dubbataa bar ila dhagee abdii sayyoon siin jee laal maarirrattiin siin jee siitu keette miciyyoon obboleettiin qabduu siin jee saa walaala obboleettiin qabduu jennaan kanii waa takka siin hin jiin na arrabsiti ani achirra siin arrabsine siisin tuun dubbii qabbanee si dhufte moo dubbii ho'uu si dhuftoo sanatti meemmati